xiqqoollee haa taatu gootan waan gaarii gootan jennee akkuma harka isinii dhoynee quba isiniif baafnu sanitti akkuma san badii isin ummata irratti dalaydan immoo badiidha jennee wayita isinitti himnu qaceelfachuun isinirra jiraachuu qaba ture jechuudha. Kana wanni jechaadhaa jiruuf waa'ee madda walaabuu fuutanii jijjiirtanii osoo isinitti himnu wayyoomni sikkoo mandoo diigamuun handhuurri sirna gada'aa diigamuun maqaa isaa jijjiiruun manguddoonni osoo isinitti iyyatan abbootiin gadaa osoo isinitti dubbatan ummanni bahee osoo xalayaa garaagaraa isinitti barreessu daayasporaan waldaalee 30 ol xalayaa hayyoonni garaagaraa ka itti hirmaatan isinitti barreessan muummicha ministeeratti barreessan pirezidaantii oromiyaatti barreessan wanni kun seenaadhaafillee seeraafillee sirriidhaa miti sirreeffadhaa jedhan biyya keessaa ummanni abbootii gadaa fi manguddoo bakka buufatee isinitti erge tuffattanii ji'a 3 lafarra ooftanii ofirraa ariitan jechuudha. Oromummaan hin jirtu jechuun abbootii gadaadhaa tuffattan jechuudha. Oromummaan hin jirtu jechuun manguddoo sikkoo mandoof kontomaa daarimuun gosti tun baaftee isinitti ergattee lallabattee nu dhaqqabaa jettee wanni kun diigama fidaa jettee isinitti ergatte san manguddoo tana abaartanii tuffattanii irra ijjattanii ariitan jechuu ofirraa. Kun soba yoo jettan waan ifa galaadha, waan beekamaadha, an jechaan jiru propagaandaa jechaan jiru. Asirratti sirni gadaadhaa diigame moo hin diigamne. Gaafa abbootii gadaa gujiidhaa tuffattanii ummata kumaatamiin akkasitti bahee nuti ummata mishoodha, misooma barbaannaa jedhee ummanni kumaatama dhibbaatamaan gabbahee akkas jedhu san ilma namaa, ilma gujii, ilma Oromoo, ilma namaa ajjeeftan. Harka keessanitti lubbuun sun bahe. Magaalaa ofii ijaarrannaa, misooma ofii hojjannaa, ofiin uf bulchinaa, isin tajaajilaa keenya akkanatti nu tajaajilaa malee akka ofii barbaaddanitti akka barbaaddan nu godhuun qabdanii aadaa qabna. Jiruuf jireenya qabna. Waggaa kumaatama hedduuf akkasitti jiraannee jirra. Nu tajaajilaa jennee isin filannee achi isin keenya malee isin waaqaa miti, rabbii miti. Nu dhagaha jedhee gosti tun baatee abbootii gadaa fi manguddoo ofii yeroo bakka kaayattee isinitti ergatte san tuffattanii ariitan. Yeroo kana gootan maal jechuudha? Mirga ummataan kabanye, diktaatarummaa abbaa irrummaadhaa agarsiiftan, aadaa ummataan kabanye, abbootii gadaa ummataan kabanye, ummata wayyaba kanan kabajne, gosa nagahaa waliin jiraattu shoorarkaa itti kaaftanii jechuudha. Booda irratti isintu fiinxaleeyyedha jettanii maqaa itti baaftan jechuudha. Ummata nagahan ardaa ofii irra jiraatu, ummata nagahan horsiisee bulu, ummata nagahan qotatee bulu, ummata kabajaadhaaf jaalalaan waliin jiraatu, gosoonni kunniin akka wal gaarrifatan kan godhe kaabinee fi kaadiree fi mootummaa amma jiru kana jechuudha. Kun sirriitti beekamuu danda'uudha qaba. Kun dogoggora jennee yeroo isinitti himnu, wayita isinitti himnu dogoggoraa miti lakki isintu fiinxaleeyyedha jettanii akkasitti maqaa nutti moggaasuun sun yakka seenaa xuraawaa akka ta'e isiniif eeraadhaa jirra jechuudha. Ifaan ifatti jechuudha. Kun waa'ee sirna gadaa, waa'ee aadaa, waa'ee seenaa, waa'ee wajji jireenya ummata sanii akka hin kabajne, akka mirga ummataa, demokrasii ummataa irra ejjettanii akkas akka jettaniin ifaan ifatti seenaadhaaf galmaahee taa'ee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Humna qabdan, qawwee harkaa qabdan, carraan isinii kenname mootummaadha. Akkaan ta'e akka maleedhaan haa ta'u mootummaa Oromiyaadhaati. Akkaan ta'e akka maleedhaan haa ta'u mootummaa Itoophiyaadhaati. Carraa harkaa qabdan, ummata akka hacuucaadhaa jirtan, ummanni kumaatamaan bahee mirga isaanii irra akka ejjettan ifa galaa ka propagandaan taane, ka fiinxaleeyyiin taane, ka makkaraarsitootan taane, ka siyaasa addaatiif hin dubbanne, ka aangoo keessan isinirraa fudhachaadhaan jirre, nuti akkitti jiraannu akkana, akkatti jiraannu kanan faalleessinaa jedhanii abbootii gadaa ummata kanaa tuffattanii ofirraa ari'uun, manguddoota ummata kanaa tuffattanii ofirraa ari'uun, nutillee warri diyaasporaa jirrulleen wanni kun gaarii miti jennee wayita isinii eerru
dogoggora kana sirreeffadhaa wayita isiniin jennee kara manguddoodhaatiin isinitti iyyannu yakka akkasii raawwachuudhaan haga ammaa furamuu dadhabuudhaan olaantummaa abbaa irrummaadhaa agarsiisuudhaan mootummaa akkasiitiin ummata hoogganaadhaa jirtan jechuudha. Kuni kanaan osoo jiru gara amantiitti illee dhufuudhaan duraan dursee ummanni gaafa shaggar sitiin dhaabbachuudhaaf deemti. Shaggartun waardiyyaa Finfinneedhaati. Finfinneen tun gamoon gubbaa kun keenyaa miti. Akkuma Ustaaz Raayyaan jedhe gamoo gubbaadhaa womaan qabnu lafa jalaa lafee abboota teenyaa qabna jedhe Ustaaz Raayyaan. Dhugaadha. Keessa deemnee agarre, qorannee agarre, gamoon kun ka'eenyuutii agarre, akkamitti akka ijaaratan agarre, akka dhiigaaf lafee Oromoodhaatiin ijaarame agarre, akka jenesaayitiin ummata Oromoo irratti raawwatee baraagadaa dhufaa dabraan mootummaan dhufe sun duguggaa shanyii ilmaan Oromoodhaatii fi miskiinaa irra deemee gamoon sun lafee fi dhiiga abbootii keenya irratti akka dhaabbate itti amana. Oromoon itti amana. Sabboonaan itti amana. Namni haqa jaallatu dhugaa jaallatu itti amana. Gamoon Finfinnee keessa jirtu ijaarsi Finfinnee sunuyyuu achirra kan dhaabbate duguggaa ilmaan Oromoodhaa keessattuu ilmaan Tuulamaa irratti raawwatamee akka gamooleen sun dhaabbate beekamaadha. Kanaan wajji Oromoon gurgurate jira. Kaleessas ture, bara Minilikis ture, bara Haile Sillaasees ture, bara Dargiis ture, bara Wayyaanees ture, ammallee ni jira. Warri dachii hiyyeessarraa buqqisee warroota maallaqa qabuuf gurgurate lafee abboota isaanii cabse dhiiga abboota isaanii dhangalaase kan bara Minilikii Haile Sillaasee Dargiif Wayyaanee qofaa osoo hin taane ammumayyuu ka ijaan agarre, ka qorannee agarre, ka irraa barreessine, ka to'annee agarre, ka keessa deemnee agarre akka gamoon sun lafee fi dhiiga ummata keenyaa irratti ijaarame beekamaadha. Haga ammaatu kan amoommatan warri abbaa sangee akka jiran qabeenya guddaadhaan isiniyyuu akka hagooganii mallaqa kanaan isin bitanii kaadireef kaabinee bitanii akka bittaa gurgurtaan lafa san irratti raawwatamaa jiru dirree ifa gala dhokataa miti jechuudha eenyu irraayyuu. Hattummaa fi gantummaan malaammaltummaan akka biyya sani keessatti dagaagee jiru ifaan ifatti beekamaadha. Duuba Finfinneen tun yoo gamoon achirra jiruuf qabeenya akka irra jiru ka Oromoon taane qabeenya san gamoo san akkanumatti itti galuu hin dandeessu. Isaan tunu saame dachii teenya saaman jettee gamoo namaa qabeenya namaa saamuu hin dandeessu. Waan xiqqoo namni 5 6 namni 10 haga tokko waa qabeenya harkaa qabu namni Oromoodha. Opportunity waggaa 200 oliif dhabe san qaawwa sanitti fayyadamee ka mallaqa qabu ammallee bituudhaan gamoo xixiqqoo wayii ijaarrachuudhaaf carraa akkasii uummatee ture jechuudha. Hafuura baafate sanii wajji. Haa ta'u garuu gamoo kana keenya jedhee dhaqee saamuu hin danda'u. Seerri addunyaallee siif hin ayyamu. Isaan kaleessa saamanii abboonni isaanii saamanii akkas godhanii har'a immoo gamoo san akkas godhuu qabna jechuu hin dandeessu. Okay, maal ta'uu qaba? Duuba eega gamoon kun keenya hin taane naannoon Finfinneen tunu handhuura Oromiyaadhaati. Sanuu falmachaadhaa jirani. Sammee boodatti deebinaa. Magaalaa guddittii Afrikaadhaati. Magaalaa guddittii fi Itoophiyaadhaati. Magaalaa guddittii fi handhuura Oromiyaadhaati. Mee akkuma jirutti seenaadhaaf haa dhiifnu. Economical city goona. Finfinnee marsinee shaggariin ta Oromiyaadhaa ta Oromoodhaa goona jechuun nuti hundinuu ni deeggarre jechuudha. Maaliif gaafa haasawa san dhageenyu gaafa karoora san dubbatan laga xaafoo sabbataa fi sulultaa fi galaanii fi karri shanii kunniin cufti karri shanii sun lafa Oromoof Oromiyaa irra jira. Finfinneen sunuu handhuura Oromiyaadhaati. Ammoo san ammatti kileem godhuu hin dandeenye seenaa yoo ta'e malee diinagdee isaa kileem godhuu hin dandeenyu dhaydhee saamuu hin dandeenyu. Finfinne haqa qabna waan ta'eef ummanni Oromoodhaa haqa qaba waan ta'eef naannoo karra shanii kana shaggarsiitii goonee magaalaa addunyatti beekamaa taate goona. Smart city goona. Okay, well,
waan baay'ee gaariidha. Isin deeggarree Finfinnee eega marsitee ka'eedu taate haqa Oromoo fi Oromummaadhaa kakaleessa sarbame san saamame san kalafeen teenya abbootii teenyaa Finfinnee jalatti awwaalamte san yoo kara kanaan kompenseet ka gootan taate waan gaariidha jennee harka isinii dhooyin. Maajoritiin Oromoodhaa waan san harka dhaheef. Ammoo gocha kana keessatti akkaataan istraakcharri mootummaan sun shaggarsanuu itti dhaabuudhaaf selective namoota itti godhe suniyyuu justification gaariidhaanii fi ummata Oromoodhaatiif quuqaa qabanii quuqama qabanii dhugumatti waan Oromoon barbaadu san ni guuta jechaadha moo dabballee fi kaadiree chaanala wayii keessatti murna tokko murna xiqqoo wahii murna mootummaa keessatti uf ijaaree wal ijaaree monopoliidhaan akkuma warra ilmaan Aduwaadhaa sanitti kaleessa Tigraay TPLF hundaa miti beeka. TPLF hundan turre ka qabeenya dugugguruu addunyaa Itoophiyaadhaa saame dugugguruu qabeenya Oromiyaadhaa saame Tigree hundaa miti TPLF hundaa miti. TPLF keessaa ilmaan Aduwaadhaati. Kun jechuudhaaf onni irraa qaanfannu takka illee hin jiru. Mootummaa kana keessattillee murni bicuun uf ijaaree wal ijaaree chaanala san keessaan shaggariin monopoliidhaan qabannee hacuuccaa barbaachisu hunda ni goona. Economical dorgommiitu jira jechuudha asirratti. Eenyu wajji murna warra abbaa sangee warra sirna dabraa keessatti qabeenya saamee fi warra amma carraa argatee carraa xiqqoollee haa taatu argatee carraa sanitti fayyadamuudhaan murna ijaaramee Oromoodhaaf waa godhu osoo hin taane tokkummaa Oromoodhaa eeguu osoo hin taane sabboonummaa Oromoodhaa eeguu osoo hin taane jaalalaaf kabajaa Oromoon walii qabdu eeguu osoo hin taane murna achi keessatti wal guuree monopoliidhaan diinagdee san qabatee humna harkaa qabaatee carraa mootummaadhaa harkaa qabaatee ummata Oromoodhaa lafa gadlaalu godhuudhaaf tattaafatu kun ifa galaan isinuu achi keessaa dubbachaadhaa jirtan warrummaan mootummaa san keessa jiruyyuu gabbahee dubbachaadhaa jira jechuudha. Soo murna kanaatu murna jibbaa amantiidhaaf qabu mirna jibbaa Oromummaadhaaf qabu murna sirna gadaa sanuyyuu ka duraan dubbadhee bira dabre san diigu murna akkanaattu intarastii ufii eeggachuudhaaf akka waan intarastii Oromoodhaa eege fakkaate golgaa Oromoof Oromummaa jala seenee maqaa Oromiyaadhaa qabatee yakka akkanaa raawwachuun isaa murni kun kan jibba amantii Islaamaatiif qabu ifaan ifatti afaan guuttannee dubbanna. Mootummaan osoo dhagahuu ka federaalaa mootummaan Oromiyaadhaa osoo dhagahuu ofiifuu gariin qaceelfama kennaadhaa yakka akkanaa amantii irratti raawwachuun tuffii akkanaa ummata maajoritii irratti raawwachuun yakka Oromummaa irratti raawwata jedhee isinii eeraadhaa ture ammallee afaan guuttadhee dubbadha jechuudha. Ummanni Oromoodhaa wayyabni isaa ummata muslimaati. Namni qawweedhaan doorsisee amantii kana fudhadhu jedheen hin jiru. Waggaa 1000 hedduuf ka amanee ofii isaatii fudhate jaalalaan fudhate rabbii tokkicha jedhee ka itti amanee fudhatu at the same time kan Oromummaa isaatiinuu boonu an Oromoodha jedhee qabsoo meeqaatamiif ilmaan isaa kichuu itti wareege kan biyya saniyyuu waliigalaan Oromiyaas ta'e Itoophiyaa ijaare ummata kana tuffachuu jechuun arra Haaji Ibraahim waan dubbate tuffatee kaabineef kaadireen tokko afaan guuttatee gabbahee dubbatu jechuun Haaji Ibraahim ka majlisa Itoophiyaadhaa itti gaafatamaa san qofaa tuffachuu osoo hin taane ummata miiliyoona 60 olii kan sanuu majoritiin Oromoo muslima ta'e kana tuffachuu jechuudha. Kasanuu isaanuu mootummaa kanaa deeggaran. Mishoomnee jirraa carraa arganne hafuura baafanne gara misoomaatti deemnaa ummata gara nagaatti oofnaa tokkummaaf jaalalaan biyyi tunaa ijaaramtu jedhanii isaanansa harka isinii dhahan ka Oromootu jechuudha gara Itoophiyaa dhaquu dhiisi ilmaan Oromoodhaa maajoritiin amantii kana kan qaban
Oromo mata'eetu yoo jibbaa kan qabaatu taate tokkummaan Oromoo akkasitti hin eegamu jechuudha. Tokkummaan Oromoodha haala saniin hin eegamtu ifaan ifatti. Tokkummaan Oromoodha kabajaa amantiidhaa qabaatee abbuu namni hundinuu amantii ofii hordofee biyya ofii waliin ijaaruu nageenya ofii waliin tiifachuu malee ati muslima kanaafuu quba sitti qaba jechoodhaan biyyi ijaaramtu jira jedhee hin yaadu. Arra masjiida 20 olii